ani maqaan koo Selam selomon jedhama yookaan seeltaala. Fi Rache walgaafachuufidha kan nuti jennu jechuudha. Mana keessatti amalli kee kan akkamiiti? Yeroo ammaa maal hojjechaa jirta? Tasgabbaa'e maaloo simeetii keessa qotaatari akkas miti. Foon diimaa. Nuroo diinatti kanaan foon diimaa. Atama ilma Oromoo jedhamtu. Baay'ee nuuf jaalladhanna. Xinnoo rakkisaadha namni fiigaa. Namni baay'ee na jaallata. Namni baay'ee fiqirii kootiin tasaqaayyaa jira. Fikirin kiyabatu. Bachoo bilamba labase agarrado ababeko bachoo bilamba labase agarrado lakki jennaan si tabase antalatu ababeko lakki jennaan si tabase antalatu. Fiilmii afaan Oromootiin illee akkasumas tapha garaagaraa keessumoota garaagaraa asirratti isiniif affeerra. Warri Leemman Entertainment subiskiraayibiin gooni harki keessa naa cabu. Subscribe godhaa. Subscribe tolcha. Tole ani maqaan koo Selam selomon jedhama yookaan seeltaala. Hojiin koo gaazexeessituudha akkasumas illee moodela. Oromoo Leemman Entertainmentitti argamneedha kan nuti jirru ilma keessan. Mucaa keessan. Mucaa keessan. Jaalatamaa keessan. Maal na jaji? Ilma keessan ilma Oromoo kan Fi Rache waliin asitti gaaffii taphaa walgaafachuufidha kan nuti jennu jechuudha. Haga dhumaatti yoo hordoftan kan ittiin bohaartan ta'a eessa yoo akka hin deemne achumaan illee Leemman Entertainment yookaan YouTube chaanaalii isaanii subscribe gochuu hin dagatina. Maaliif Leemman Entertainmentiin egaa wantoota adda addaa qabatee dhufaa jira. Fiilmii afaan Oromootiin illee akkasumas tapha garaagaraa keessumoota garaagaraa asirratti isiniif affeerra waan ta'eef subscribe tolcha. Tolcha. Yaw anaan na beektu of beeksisuu qabee yaadu. Kanaan duras dhufeera asirratti show kanarratti dhiyaateera. Garuu immoo jaalalasiin naaf qabdanirraa kan ka'e akkan deebi'ee dhufu waan na gaafataniif kunoo dhufee isin faana shaashaa jechuuf jirra. Leemman Entertainment subscribe, share, comment gochuun dagatina maaloo unuma tol jajjabeessuu qaba. Gaaffiin qophaa'ee jira. Eeyyee. Eenyutu eegalu? Siitu eegala kaa. Ladies first jenneerra barnuti. Tolee ilmi keessan ati eegalinaan jedhee jira. Eeyyee. Mallattoo nan si agarsiisa. Eeyyee. Yoo deebisitee adabbii qaba kana beektamtu? Beek. Akkamitti hin deebisu? Tolee xiqqoo ulfaata. Nan jarjaree. Argitee moo? No. It's simple. No, anaaf harka walitti rukutu qabdu jechuun anatu sirriitti si. Maalaati jette malee wallatti hin ta'etti. Moo'eera. Tolee deebistee jirta jarjaraan jira jedha. Ayyee. Kana dhugii cululuqee gaa. Hidhamtee beektaa? Dhugaa rabbi hidhamee beeka. Utuu midhaaniif bishaaniin qammasin sa'aatii tokko hidhamee beeka. Jaalalaan hidhamtee? Yaa kan inni hidhamuu sa'aatii tokko fi dhugaa kan hidhamee. Birrii meeqaatte? Birrii meeqaatte? Ati akkaattuu taate beekani duruu? Lakki waraabbiidhaaf baaneetu. Kaameraatte. Dumuris. Waraabbiidhaaf baaneeti karaarraan hojjechaa ture gaafachaa gaazexeessituudha siniin jedheera sila. Akka tasaa ta'e xalayaallee qabannee turre maaf akka isaan na hidhan hin barre ammayyuu ganaan gaafadha. Sababii kanaatti hidhame hojiidhaaf ba'ee karaa irratti waraabuun hin danda'amu jedhanii nu hidhanii turanii. Hidhamuu garuu sa'aatii. Girigiriidha. Maalumaafuu. Achi hin deebisiin maaloo? Achi kaa'e. Ani akka tinaa deebistu fedhiin ture gaaffii kana. Ani maal jedhu? Otoo Oromoon jiru akkamittan hidhama? Taasumaan hidhama? Uummanni koo otoo jiru otoo nu hidhamee guyyaa tokko biyya jeequ baay'ee uummanni koo. Eshi. Dhugaa rabbii dubbadheen olee. Nora, Ana, Sin kabaja.
Sirriidha garuu akkaataa itti saartu. Al tokko irra deebi. Haadha siiqqee. Selam ana. Maalan godhi. Gadi jedhee gadi jechuu. Ulfaa'u. Akkoo gadi jedhee. Sin kabaja. Dubartii kabaju. Karaa biraa barbaadu mee akka ibsu. Ani dulloomii gadi jedhee deeme. Baasi bakka dubbata. Gadi naaf jedhii. Iyyeesu. Gadi naaf jedhii maaltu fide? Gaaffii akka gadi naaf jedheedha. Jettee ture baay'isee. Jettee ture. Kana dadhabdaa maaloo? Ibsuun dandeessu jechuudha. Kanaa caalamoo? Si'oo tootee akkamitti ibsitamee natti agarsiisi maaloo? Gadi naaf jedhii. Du'e jechuudha baay'isee. Garagalee jechuudha. Garagalee jechuudha inni kun. Eenyutu adabama? Situ adabama kaan deebisne. Akka siyaasa raddee hin dadhabdaa maaloo? Araada maalii qabdaa? Araada TikTok. Kan biraa. Mirinda. Mirin. Baay'ee. Lallaafaa. Ayyee. Kan biraa. Kan biraa araada ni qabu. Maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf. Foon diimaa. Foon diimaa? Nuroo dinatti kanaan foon diimaa? Dhugaa baay'ee. Araada isaa baay'ee qabu. Garuu araada tokko irraan Oromoo fatteetta. kun affeerra gaafa na argitan qabnu maal? Araada tokko irraan fatteetta. Maal inni? Oromoon hunduu araada raachuu laaluu qaba. Jedhee yaadatta gaa. Ayyee maanu. It's your turn. Yes, see. Okay. Sirraa fiqiriin naqabee tasa qaayyaan jira. Namni baay'ee na jaallata. Namni baay'ee fiqirii kootiin tasa qaayyaa jira. Fiqiriin kaabadu. Itti egaa akkas. Odaa. Marii. Warra du'aa. Namni du'e. Namni du'e. Akkamittan siif ibsaa? Maali? Bakka natti hin barbaadu natti. Hacaaluu. Ani hundi keenya kan jaallannu laphee keenya keessa kan jiru. Kunis hin galu. Ati amma ilma Oromoo jedhamta kana deebisu. Akkasin jettu kun. Hacii. He is a singer. Yeah? He is a singer. Kunis salphaadha badhaati ani hundi keenya kan Miti ka amma fakkeenyaaf ila waa'ee Haacaaluu haasoftee weellisaa ta'uusaa otoo hin ibsin akkamittan Haacaaluu beeka. At least isa dha ibsuu hin dandeessanii baay'ee mana kan hin dandeenye siima. sii fudhata. Maaliif si kana dabamu baay? Ana miti. Adabamuu kiyya feetee jirta. Mana keessatti amalli kee kan akkamiiti? Hin dubbadhu. Maal akkattuun beeksisaa? Miti? Akkati jeeqaa taate. Miti. Nama barbaade gaafadhu. Harmee kofaan yeroo baay'ee ol lola. Maaliif? Raachuu haasa'i maal? Maaliif? Ani baqa baay'ee amala qabeessa.
callisuuf amala qabeessummaan tokko miti. jechuun koo Nama baay'ee diraadha kan calli jedhu. dhugaa rabbi. Ani immoo baay'ee boca kaamina keessa akkas taanaan. Mana keessa amalli koo xinnoo rakkisaadha. Haati koo baay'ee haati koo maal naan jetti seete ijoollummaa kootti namtitti of jaallattuu kana naan jetti. Baay'ee nuuf jaalladhanna xinnoo rakkisaadha nam fiffiigaa. Rabbaashiidha rabbaashii. Dhugaa. Injektaa? Baay'ee. Amaniin callisa gaafa ta'ettu si amaniin ture. Nan so ani girigirrii nuuma mana keessatti girigirrii adageenyaa nuuma. Kun salphaadha yeruma tokkoon argatta. Kanan argattu taanaan haala kee cimina kee ilaalla. maal jechuudha? Corona? Yes. Adabbii. Edaanoo jechuun qaba edaa. Anumatti adabamada. Gaaffii deebisuun immoo maal rakkoo qaba? Sobdee beektaa akkamitti maaliif sababa isaa hojii koo miti. Sobdee beektaa Namni sobne hin jiru. hin jiru. To be honest. Sobee beekaa. Sobee beekaa. Sobee beeka. Garuu to be honest like namtittiin kun nama sobdu naman jedhamu miti. Baay'ee sobuu kana baay'een jaalladhu. Garuu immoo sobee beeka. Akkamitti maaliif sababa isaa waliin yeroo baay'een sobee kaa isa kaman isinitti himaa. Isa kamiin gaafattanii? Isa kamiin gaafattanii. Garuu sobee beeka. Especially yoo nama faana qaxaroo qabaadhee yoon barfadhee piyaasaa faa taa'een intini burraayyuun jira jechuu faan danda'a. Naa sobee beekayye. Your turn. Ibsuun dandeessu Salaam dhugaa rabbi. Dhugaa siif ibsaan jira. Kan akka koo ibsuun jiru. Amma ammaatti dhabdee taate. Ibsi meesh ibsi. Sirriitti na caqas. Si caqasaan jira. Ati sarkaan dubbatta. Maal jechuu enkaa? Deemii kottu. Kitfoo? Reebanii? Oo. Ari'anii? Mokkori. Salphaadha kan isitti himaa jiru ishee. Dadhabee rafee galee. Jarjareen dhufee. Barkottu! Hayi! Maayini jarjareen dhufee maal maal? Kunoo bor kottu. Raachuu ilmi keessan bu'aama tokko hin qabu Oromoo. Bor kottu. Maqaa Oromoo arabsiisaa jiru. Qaxxaamish. Si kana dabamu bara. Indeemsine. Adasii adabamuun hin danda'amaa? Waliif adabamuun hin danda'amaa? Waliif adabamuun hin danda'amaa mangisti? Hin danda'amu. Hin danda'amu. Kana namni akkamitti deebisuu dadhabaa? Maal jechuu? Sirba jaallattu tokko filadhu nuuf shibbisi yookiin dannasi. Nan dannasa maaloo. Bachoo bilaan baala baasee agarrado abbabeeko bachoo bilaan baala baasee agarrado lakkii jennaan sitta baasee antalatu abbabeeko lakkii jennaan sitta baasee antalatu anirra fubaa kanni sanaana fini abbabeeko anirra fubaa kanni sanaana fini yookiin taatee konna biraana fini abbabeeko yookiin ishkeeke ishke ishkeeke ishke
Ittaga. Kun immoo adabbii miti dhugaa. Jijjiiruuf qabdu turtan. Taalantii kun ittiin itti agarsiisee. Lafa faafoo gogu qabda turtan. Seriously? Okay, sit down. Okay. Daddafanii nyaachuu? Garaa dhukkubuu? Dhukkubii garaa? Quufuu? Quufuu? Nyaata nyaachuu? Dhugaa rabbii garaa kun na dhukkuba yeroo isin deebisuu dadhabdan. Daddafee nyaadha. Nyaachaan jira. Kottu nyaadhu. Wajjin nyaanna. Tasgabbaa'e maaloo simeetii keessa qotaatari akkas miti ilaana dhagaye. Dura na dhagaye. Suuta nyaadhu. Nyaatee garaan isaa borcii ta'e. Borcaami. Nyaadheen quufee. Nyaadheen quufee. Hin jenne? Quufeetti malee nyaadheen quufee hin jenne. Selam malee ati maqaa Yesu jedhish. Ini dabala. Yeroo itti baay'ee gaddite yoomi. Acee kaasuu nan danda'a garuu irra deddeebii dubbadhee maatii acee xiqqoo jeequu waan hin barbaanneef maqaa isaanii keessa kootti malee yeroo baay'ee dubbachuu hin fedhu sooshaal miidiyaa irratti. Maaliif madaan nama baay'ee keessa jira waan ta'eef tuttuqeetti kaasuu hin fedhu. Inni gadda koomalli akka uummataatti gadda keenya isa guddaa. Ayyee haa ta'u. Kan hin argattu taanaan asumatti homaayyuu sin godhu garuu argattu. ጫማና ቤቲ አውቶ ስሩት ማስረዳት ተነጎ በዚህ እዬ ካሲቱ አደረም ኖ ተውጂቹ ቀብ ኖ ጂቹ ቀብ ደክ እሺ የሮማ ማል ሆጀቻ ጅርታ ጀላ አንጊት ኡጋሳትን መጠጥ ማኒ እጭቲ ባስቴ እሱ ፊንቱሬ በሪስ አካ አንጊጎ ወሉ ማኖ ጀና ሰከንዳ መቃኩ ዋቢ ታኔ የሮማ ማል ሆጀቻ ጅርታ ሰጀሉ ጀልቀበረት ካሲራ ጋዜጤስ ፉጥራ ሆጂ ጋዜጤስማ ሆጀቻን ጅራ ቲቪ ራት ጀቹራ ቆጲናን ቆጴሳ ነንዴሳ ሆጂ ሞዴሊንግ ኬሳ ሲሌንጅራ ሞዴሊንግ ናኖ ጀላ ካምብራስ ሞ ሆጂ ኢቨንቲንግ ገራገራ ጋፈ ጅራቱ ሞዴሎታ ከስት ጎዴን ጋራ ሆጂቲ በባሳ ጀቹላ ደበለታን ሞ ራቹፊ ጎርስቲፊ ማናጀረሳች እንትን የስራ ማመልከቻ ገሽቴቲ ኤክስፒሪየንስ ሻም ሆና ጅሩ ኢላላ ጅራ ማናጀሪ ራቹ ተኡፍ it's my turn I think yeah okay bilbilu موبايلي بالبلا شيء طق طق قول نيتوركي تيلي አርገት ያገችው አይ ገመዱኮና አርሰመሌከንኮ አዳባቢ ኤራፈካ ኡሱ ደንዴሴ የሮ አማ ቃማን ኤኙን አርገቹ በርባዳ አና አሲንጅርቱ ዳማሎ ተልቃማን ጀራ ለክ ቃማን
jedhama. Ani baay'ee namuu goota qabamee like jireenya koo keessatti iddoo guddaa kan namni qabu like goonni koo inni guddaan otoon isaa argee otoon faana ta'e otoon faana olee kanan jedhu hacuudha ture. Namni sadarkaa isaatiin namni ani kaa'uun jiru. Garuu immoo dubbachuun qabataanaan must dubbachuu qabataanaan namni fadhee dhagahu. Nama ammaa booda qaamaan argee hin beekne garuu nama baay'ee jaalladhu. Leonel Andres Messi jedhama. Baay'ee mucaan kun kwaasii qofa taphata miti. Mucaa kanarraa maalan baradhee beektaa? He is so humble. Jechuun humble beektaa? Baay'ee na humble ta'uun barbaadani. Ana amma yoonaatti hin dandeenye na like namni baay'ee isarraa waan baay'ee na ajaa'ibu. Namni amma fakkeenyaaf namni paarkiin kee hojjetu namni like namni yookiin nama zabanyaa ta'e namni akkasii hiyyeessi yoo humble ta'e baay'ee nama dhibu. Garuu namni sadarkaa sanarra jiru yeroo humble ta'u baay'ee na dinqanna. He is so humble. Maal taa'utuun akkasaa kanaafan baay'ee jaalla baay'ee. Adaraaki argini kottuti. Deemu? Guyyaa tokko wal agartu jedhee abdiin qaba. Gaaffiin qabu. Shakkiin qabu. Isan arguu barbaada. Ati xumurtee gaaffii? Eeyyee, ani gaaffii xumuree atiin xumuree? Ana biraallee dhumee jira. Kophee naaf bitee ture dhuma irratti. Naa bittamoo akkamitti? Inni geemiidha. Maa jettu? Maal jechuudha? Idaa nagashuuf na waamtamoo? Geemii miti? Maal jechuudha? Hin ta'u malee. Tolee turtii baay'ee bareedaa ture dhugaa dubbachuuf. Ayyee salaam. Warreen Leemman Entertainment illee qophii keessan YouTube keessan irratti nu affeeruu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Jabaadhaa isiniin jenna. Kun ergaa kooti. Ergaan kee baay'ee bira qaqqabeemi? Ayyee. Leemman Entertainment wal wajjiniin jirra. Warri Leemman Entertainment subscribe gooni. Harki keessan haa cabu. Subscribe godhaa. Share godhaa. Comment illee godhaa. Na wal jabeessuudha qabna jennee yaanna. Salii thank you baay'ee. Ani illee si waliin akkanatti gaaffii deebii yeroo gaarii dabarsuuf dhugaa dubbachuuf natti toleera. Dinqisiifattu keedha. Ani illee galatoomne. Dinqisiifadha. Dhugaa koodhaan kun qoosaan jiru. Na amani ka. Amani maqaa Yesuusiin. Innaa ደግሞ dirqamadha. YouTube kana subscribe gochuudhaan